Oh, ni dhagama. Ni dhagama. Maali dhattee waa'ee sagaduu irratti fa'aa waa'ee sagaduu waan tokko dhaggeeffadhee ture baay'eedha waan ta'eef baay'ee dhaggeeffanne. Waa'ee sagaduu irratti dubbatteetu turte. Jaalalli kee waaqarratti akka ta'e lafarratti isa ta'u minaamin jettanii dubbattanii turtanii. Nuutu dubbate moo wangeelaatu dubbate? Maal jechuuntu dubbate kaasa wangeelarra? Dhugaa keeti. Isa wangeelarraa dubbanne nuu miti nuti afaan keenyaan hin dubbanne wangeelarraa dubbisne. Hayyee gaafiin kee maali? Jechuun kiristaanonni sagadaa hin jiranidha moo maal jechuudha naaf iyyuu hin galle kanaafanii wanta sana sirraa baruu barbaade. Ati sagadaa jirtaa? Ati kiristaana akka kiristaana taate naaf himte sagadaa jirtaa? Kamal. Akkamitti sagadda? Ani akkuma sagadamutti ammaa keessa laphee ofiitiin dhaqanii waaqa sagadanii. Eenyutu lapheedhaan sagadi siin jee? Maal macaafatu jira ka? Eessatti lapheedhaan sagadaa turan? Eenyufaan lapheedhaan sagadaa turan? Garaa kee guutuu waaqayyo nama nadhu kan jedhu hin jiru caafame. Amanachuu fi sagaduun addaa? Waaw sagaduunis yoo lapheen sun amane malee sagaduun maal bu'aa maalii qabaree sagaduutu hin ta'in yoo lapheen koo itti amane qofaan sagaduu danda'a. Very good. Bogammachuu erga amantee booda waan amante saniif maal ta'uudha qabda sagaduudha qabdaa jechuudha miti? Waan amanatte saniif sagaddee jirtaa? Maaliif hin sagadure? Akkamitti sagadde? Erga namanee sagadaan jira. Akkamitti sagadde? Ani moo? Jilbeenfadhee karadhee kanan sagada. Jilbiiffattee sagaddee jechuudha miti? Ayyee. Seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irra naa dhaqe. Seenaa baraa? Isa tokkoffaa seenaa baraa isa tokkoffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 3. Yoon dogoggoruu dhaabaan. Naqaash. Ifama motoruudhaaf kanan baasa. Anummaan si dubbisuu tarii takka? Dubbisi seenaa baraa meeqatte? Seenaa baraa isa tokkoffaan jedhee ture lakki seenaa baraa isa lammaffaadha. Seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irratti. Ibiddichi yommuu gadi bu'e ulfinni waaqayyoos manicha irra yommuu buufate jedha. Israa'eloonni hundinuu buusaa dhagaa irra jilbiiffatanii adda isaaniitiinis gombifamanii waaqayyoof sagadanii jedha. Isaan kun ulfina waaqayyoo yeroo argisiisan jilba isaaniitiin erga jilbiiffatanii boodaan adda isaaniitiin maal ta'an? Gadi jedhanii sagadanii seenaa baraa isa lammaffaa meeqattee 3:7dha? Isa lammaffaa 3:7. Erga jilbiiffatan boodaan adda isaaniitiin maal ta'a jedhe macaafni qulqulluun? Akkas jedha ka. Anis kun argee. Egaa obbo Gammachuu. Bantii mana isaa keessatti balbala keenyan sana irratti immoo fakkeenya kiruube. Hin dubbatu kan korraa maaliifidha? Seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 3. Waaw 7 jettee mammam. Gombifamanii waaqayyoof sagadaniidha. Erga jilbiiffatanii boodaan adda isaaniitiin maal ta'an? Gombifamanii waaqayyoof sagadaniidha. Eeyyen erga jilbiiffatanii boodaan adda isaaniitiinis ni gombifamanii jechuudha miti? Saganni isaanii kun waaqayyoo biratti ni fudhatama moo hin fudhatamu? Waaw inni gaariidha gaarummaan isaa bara baraan hin jiraata jedhanii galateeffatanii jedha. Eeyyen erga gombifamanii boodaan erga adda isaaniitiin gombifamanii boodaan
subhaana rabbi alaalam wa bihamdii jaan akka gartee afaan arabatti jechuudha yoonii fi afaan araban naa deebisi jettees warri muslimootaa yeroo addaan gombifaman waan jedhan qaban bakka gombifaman sanitti asirratti ammoo erga gombifamanii booda maal jan afaan oromotti inni gaariidha gaarummaan isaas bara baraan hin jiraata jedhanii isa ingalateeffatan ture jedha beeyte ati bifa kanaan sagaddeeni beektaa waaqayyoodhaaf maaliif sagadure waldatti bifa kanaan sagaddanii jechuudha obbo Gammachuu dhugaa dubbadhu waldaa keessa teessoon guuteen jiru maal yoo guutee jiraate sagaduun immoo ni jiraata ka beeri gud guutee jira miti teessoon maal teessoo indaayin kan jedhu jira moo teessoon jira moo jira maal jette jilbeenfatanii ma qofaa sagadu hin jiru haa caafamee hin jiru osoo caafamee jiraate anuu maaliifin if dadhabsiisa yookaan maaliifin si dadhabsiisa erga jilbiifatanii sagaduun jiraate agarsiifteetuma nutillee gartee jilbiifannee sagaduudha malee wanni wal dadhabsiifnuuf hin jiru haa jilbiifatee raajiin tokkolleen namni tokkolleen macaafa qulqulluu keessatti kadhate hin jiru Muusaan akkamitti sagadaa ture isa jedhu akka heddu sagaleen waaqayyoo Itti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana sagadaatti galee barsiisaa ture namoonni baay'een ta'anii dhaggeeffatu kan jedhu caafamee jira. Ta'anii yeroo barsiisutti jiru maa rakkoon qabu ta'anii dhaggeeffachuun yeroo sagadaatti barachuu fi sagaduun gargari obbo Gammachuu. Naashi. Barachuu fi sagaduun gargari siif galee jira. Kanaafuu yeroo sagannu adda keenyaan gombifamnee sagaduudha qabnaa jechuudha miti. Sagaduuni addaan gombifamanii sagaduu otoo hin ta'in addumaan sagaduu qofti bu'aan buusu amma macaafni qulqulluun addaan sagadi jedhiitii sagadi yookiin gombifamee sagadi duwwaatu hin ta'in amantii ofiidhaan gadi bu'anii jilbeenfatanii yoo sagadan malee yoo addumaan gadi jilbeenfamee yookiin immoo gadi galagalee yookiin adda kootiin lafa tuqee kadhachuu duwwaadhaan hin dhaga'ama. Kanaafuu sagaduun bu'aa tokkollee hin qabu jechuu keeti. Amantiin hin jiru taanaan. Eeyyeen amantii irra waliif gallee jirraa bar Gammachuu erga amanattee boodaan wanti itti aanu erga amantee boodaan waan amante saniif waaqayyoo amante saniif sagaduudha qabdaa miti. Akkasi baqatee jechuudha.